gammachuu attunatti dhagahamee galatoomaa galanni keessa rabbi biraa. Tololtoonni dhaabbata daa'imman qaamaan miidhamoo ta'an gargaaru dhaabbata kennam hojii boonsaa fi hojii sammuu ilma namaaf boqonnaa kennuun hojjetanii jiru. Namoonni qaamaan miidhamoo ta'an kamuu gahee barnootaa keessatti hirmaachuu qaban jechuun meeshaalee barnootaaf ta'an dabtara darzanaan qalama boorsaa irsaasii haxxuu paarkarii daayipparii fi wantoota barnootaa barbaachisan hedduun naannoo qarshii 100,000 waliin meeshaalee barnootaa kanneen bitanii raabsanii jiru. Maallaqni kun namoota beekanii fi kan hin beekne irra naanna'uun maatii ofii irraa sassaabuun akkasumas kiisa isaanii keessaa baasuun yeroo gabaabaa keessatti waan kana walitti qabuun danda'amee jira. Warroonni qaamaan miidhamoo ta'an kunniin meeshaalee barnootaa argatan kanatti maal jedhu? Gammachuu isaanii akkamiin ibsatu? Gammachuu attunatti dhagahamee galatoomaa galanni keessa rabbi biraa nu biraa miti nu galatan dhaabbata kanaa ኝን ከፈሉ ደንደነ የቹ በጣም እናመሰግናለን። በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ ደብተር ተሰጥቶኛል። ስለዚህ እናመሰግናለን ብያለሁ። እሺ ገመቹን ቀምና አልহামዱሊላህ ዳበን ይሄናዳ አኩማ ሆጂን ኢሳ ለፉመረት ሙደታ ሆጂ ቀበተማዳ ሆጂ ሙለታዳ namoota mul'ata qaban kan manattafan baay'ee tokko gad baasee hawaasatti mul'isaa jira. Hawaasa keessa socho'ee akka deemu qofa osoo hin taane mana barnootaa seenee nama kamiinuu akka qixxaa'ee baratee qalamaan socho'u taasisaa jira jechuudha. Galatoomaa isiniin jedha dura durseeti. Dhaabbata kana dhaabbanni kun akka nu gargaaree haa galatoominni jedha ammaas. Dhaabbanni kun galatoomaa galanni ulfinni isiniif haa ta'u dadhabbiin manatti badee dudda kiyyaan dadhabee ollaan nagaafatee firri nagaafatee nagatee finna kanaa waliin hadha rabbiin ifatti na baasee galatoomaa ulfaadhaa duubni keessan haa ulfaatu kabajamaa isiniin jedha. Dhaabbanni kun wanti galatoonfanne mana keenya mana nu jirru nu uf daganne bilbilee kootti waan kana sii ta'a yeroo jedhu galanni isaa rabbi bira malee nama biraa miti baay'ee galatooma haaluma kanaan itti fuufa nu'umaayyuu nama dhaabbata keessa irra hirmaate buusii isin irra buusa isin deeggaru rabbi haa taasisu jedha.